Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun waraanni Bilxiginnaa aanaa Darraa keessatti dargaggoota 2 ajjeesuun dhaga'ame. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi kibbaa dhimma hoogganaa adda bilisummaa Oromoo obbo Amaan Filee ilaalchisee Abbaan Alangaa Federaalaa ibsa akka kennu ajaje. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessootti waraanni mootummaa hidhamtoota mana hidhaatii baasuun achi buutee dhabamsiise. Naayijeeriyaan namoota sagantaa cidha jaallattoota saala wal fakkaataa irratti argaman jette hedduu hiite. Waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiruuf yeroo dhokaasni itti dhaabbatu amma miti jette Ameerikaan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin an Amaanu'eel Laggaati. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun waraanni mootummaa Bilxiginnaa aanaa Darraa keessatti dargaggoota Oromoo 2 ajjeesuun dhaga'ame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa keessatti yeroo adda addaatti haleellaa humnoonni faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa bananiin uummanni Oromoo aanicha keessa jiru wareegama ulfaataa kaffalaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan gaafa onkololeessa 22 bara 2023 aanaa Darraa iddoo addaa Wagidii jedhamutti waraanni sirnichaa dargaggoota nagaa 2 rasaasa itti roobsuun ajjeesuu isaanii maddeen keenya naannichaa himaniiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneenuma gosa Raggaa fi Baqqalee Toonaa kanneen jedhamanidha. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi kibbaa dhimma hoogganaa adda bilisummaa Oromoo obbo Amaan Filee ilaalchisee Abbaan Alangaa Federaalaa ibsa akka kennu ajaje. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Amaan Filee waggaa 3 dura hidhamanii mana hidhaa magaalaa Shaashamanneetti kan argamanii fi achirraa adeemsa mana murtii hordofaa turuudhaan manni murtii waliigalaa Oromiyaa murtii balleessummaa erga itti murtaa'ee booda gara mana murtii federaalaa Ijibbaataatti oliyyannoo fudhatanii turan. Manni murtii Ijibbaataas akka manni murtii waliigalaa Oromiyaa himatamaa kanaaf dhiifamni godhamuu fi dhiisuusaa ragaa barbaachisuun falmisiisee murtii barbaachisu akka kennuuf gaddeebisee ture. Kana hordofuudhaan manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi kibbaa ajaja gara Abbaa Alangaa Federaalaatti barreesseera. Akka barruu ajaja onkololeessa 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffamee jirurraa hubachuun danda'ametti Abbaan Alangaa Federaalaa dhaabni siyaasaa ABO'n himataman kun miseensa hoogganaa ta'ee yakka hojjeteera jedhamee himatame kun bu'uura labsii 1069 muraa 2010 dhiifamni godhameera moo hin godhamne kan jedhu akka qulqulleessee mirkaneessu manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi kibbaa gaafateera. Yoo dhaabichaaf dhiifamni godhameera ta'e namoonni hoogganaa dhaabichaa ta'anii yakka raawwataniiru jedhamanii himataman dhimmi isaanii akkamitti akka ilaalamus gaafateera. Akkasumas haala addaatiin miseensii fi hooggansi dhaabichaa dhiifamni kun hin haammanne yookaan dhiifamni kun hin godhamne jiraachuu fi jiraachuu dhiisuusaas gaafateera. Ajaja kana Abbaa Alangaa waliigalaa Federaalaa qulqulleessee karaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa akka qaqqabsiisus gaafateera. Dhimmicha ilaaluufis onkololeessa 22 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellameera. Obbo Amaan Filee bitootessa 7 bara 2020 magaalaa Buraayyuutti erga hidhamanii booda gara Mooyyaalee geeffamuudhaan achirraas Shaashamanneetti dabarfamanii haga ammaatti mana hidhaa Shaashamanneetti argamu. Obbo Amaan Filee waliigaltee araaraa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti hagayya bara 2018 Asmaraatti taasifame hordofuudhaan miseensa hoogganaa dhaabichaa bara 2018 gara biyyaatti deebi'anidha. Gabaasni kun kan Oromiyaa News Networkidha. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessootti waraanni mootummaa hidhamtoota mana hidhaatii baasuun achi buutee dhabamsiisuun isaa dhaga'ame. Yeroo dhiyoo asitti waraanni mootummaa ilmaan Oromoo hedduu mana hidhaatii baasuun achi buutee dhabamsiisaa fi halkan baasanii ajjeesaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan gaafa onkololeessa 22 bara 2023 godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhamanii kan turan ilmaan Oromoo hedduun baafamuun hanga yoonaatti achi buuteen isaanii wallaalamuun himameera. Namoonni mana hidhaatii achi buutee dhabamsiifaman kunneen hanga yoonaatti lubbuun jiraachuu fi du'uu isaanii ilaalchisee maatiin illee akka quba hin qabne himuun
akka yaaddoo keessa jiraachuu dubbatan. Naayijeeriyaan namoota cidha jaallattoota saala wal fakkaataa irratti argaman jette hedduu qabuun hiite. Jaallattoonni saala wal fakkaataa wal gahuun sagantaa cidhaa saala wal fakkaataa irratti hirmaatan jechuun poolisiin namoota 70 ol to'annaa jala oolche. Humni nageenyaa biyyattii akka beeksisetti namoonni saala wal fakkaataa wal gahuun sagantaa qopheeffachuu fi dhiironni 2 sagantaa kanarratti wal fuudhu beeksise. Taateen kun kan raawwate kaaba Naayijeeriyaa bulchiinsa Goombee jedhamtu keessatti gaafa sanbataa ture. Jaalattoonni saala wal fakkaataa 76 osoo isaan guyyaa dhaloota namaa dhiira biraa wajjin wal fuudhuuf jedhu tokko kabajanii to'annaa jala oolchineera jedhan dubbii himaan humna nageenyaa Naayijeeriyaa kan ta'an Buhaarii Sa'ad AFP'tti akka himanitti. Kanneen to'annaa jala oolan keessaa 59 dhiira yoo ta'an 17 ammoo dubartoota. Isaan keessaas namoonni 21 jaallattoota saala wal fakkaataa ta'uu isaanii ifatti kan dubbatan akka ta'an ibsanii qondaalli kun Naayijeeriyaan seera bara 2014 baasteen namni jaalala seera wal fakkaataa keessatti hirmaate akka adabamu raggaasifteetti. Akka seera kanaatti namni gocha akkasii keessatti hirmaate hanga hidhaa waggaa 14tu itti murtaa'a. Ji'a hagayyaa keessas Naayijeeriyaan bulchiinsa kibbaa Deeltaa keessatti namoota 67 cidha saala wal fakkaataa irratti argaman jette to'attee turte. Waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiruuf yeroo dhokaasni itti dhaabbatu amma miti jechuun Ameerikaan ibsite. Israa'elii fi Hamaas gidduu amma yeroo dhokaasni dhaabachuu qabu miti jechuun aangawoonni White House fi Ministeerri Haji Alaa himan. Dubbii himaan mana maree nageenyaa biyyaalessaa John Kirby amma yeroo dhokaasni dhaabachuu qabu isa sirriidha jennee hin amannu jedhan. Israa'el mirga balaa ofirraa qolachuu qabdi. Ammallee hooggantoota Hamaas adamsuun hojii ishee hafuu jira jedhaniiru. Dubbii himaan waajjira Haji Alaa Maatiiw Miiller ammoo wanti gochuu itti fufnu Gaazaa keessa gargaarsi namoomaa galuu saarratti xiyyeeffachuudha jedhan. Ergamaan addaa Yuunaayitid Isteet waraanicha hordofuuf ramadde Deevid Starfield ammoo haala deeggarsi namoomaa qaqqabu irratti jabeessanii hojjechaa jiru. Gaazaa keessatti bakka namoonni nagaa balaarraa eegaman uumaa jirras jedhan. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon ganama har'aa Israa'el deemuun himameera. Kaayyoon Maakiroon garasitti imalan ammoo har'a gara waaree boodaadha ministeera muummee Israa'el Beenjaamin Netanyaahuu waliin wal arguufidha. Kaayyoon daawwannichaas Faransaay deeggarsa Israa'eliif qabdu agarsiisuun namoota hanga ammaa Hamaasiin qabamanii turan gadhiisuu keessatti tumsuu akkasumas walitti bu'iinsi amma jiru kun akka daran hin hammaanne gochuu akka ta'e gorsaan pirezidaantichaa Rooyitersitti himaniiru. Maakiroon pirezidaantii Israa'el Isaaq Herzog akkasumas paartii mormitootaa irraa ammoo dursitoota kan ta'an Beenii Gaanzii fi Yaa'ir Laapid waliinis wal argu jedhameera. Torban 2 dura erga walitti bu'iinsi baha giddu galeessaatti dhalatee dureewwan biyyoota lixaa Israa'eliin daawwachuu itti fufaniiru. Kanaan duras pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden akkasumas ministeerri muummee UK Riishi Sunaak Israa'el daawwataniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.